Abiy Ahmed dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufee waliin haasofne. Kun warra battee ajjeesedha. I mean, how can somebody kill battee? Nama sirna battee ajjeesee irra biratti ammayyuudhaan dhaqiiti ambootti waajjira baniiti kaafaa bakka bu'u jechuun guyyaa adii du'a sirratti muree ilmaan kee immoo yataamaa gochuudha. Mootummaa shiftootaati durriyoota qofa miti. Fakkeenyaaf kaafaawwan waajjira qabu ture naqabteerra. Hogganaa achiibsan fuudhanii achi buutee isaa dhabamsiisan. Warri abaa'oo guutummattuu waajjira isaanii hin qaban. Kanaaf sirna akkasiisan keessatti sochii paartiitiin godhe jechuun lubbuu namaatiin taphachuudha. Kan dura qabsoo Oromoo geggeessanii turtan qabsoo qeerroo yookiin Oromoo protest yookiin mormii Oromoo geggeessanii turtan achiin mootummaa nam jiru aangootti dhufe. Kan aangoo irraa kaasuuf sochiin akkasii hin hojjette jettee yaadda? Sochiin uummata sirna kamiifuu hin ta'a. Uumama muuxannoo itti qabnan Oromoon beeke. Beektaa of dagatanii akka inni dhaabeen qondaalota argaan ture. Seenaa faasitti immoo barbaadan deebi'anii akkatti qabsaanii wayyaanee ofirraa kaasan. Warra wayyaaneen qe'ee keessa guurtee ergachaa aangoo tursiiftetu qabsoo ummataatiin, qabsoo qonnaan bulaatiin, qabsoo barataatiin aangoo irratti ol ba'ee arga deebi'ee uummata irratti qoosuu barbaada. Sirna mootii ijaaruu malee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture. Jechuudha. Yoo yaadattan wanni mormaa ture kanarraa. Ergan biyya dhaqee immoo itti dhiyaadhee baay'ee yaale. Namni Abiy sirna dimokiraasiidhaaf fedhii qaba jedhu yoo jiraate nama sa'aatii akkasii wajjin haasa'in qofa jechuudha. Sirna kamiyyuu ani sirna mancaasuutti namanu jecha jetteef. I believe in reform. I don't believe in revolution. Revolution jechuun warraaqsa jechuun sirna tokko hundeen buqqaasanii haara irra dhaabuudha. That's distractive biyya tokkoof. Saniifin sirni EPRDF sirni wayyaane guututti akka diigamurra dhiibbaa godhamuun dirqisiifamee gara karaa jijjiiramatti akka seenuuf ka jedhu tarsiimuu fudhannee jechuudha. Ammas taanaan sirna mancaasuu waan jedhutu namanu. Sirna abbaa irree jalatti immoo gateettii ofirra kaayanii jilbifachuutti si namanu jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti beekna kana immoo qaroo muuxannoo itti qabna. Arra dhiisi kaleessa gaafa muuxannoo guddaa hin qabne qabsoon nagayaa hin hojjetu yoo yaadattan mootummaan maal jedhan mootummaan simbiraa miti dhagaan hin bu'u yeroo yaa'u turanittis dunuunfannetti deemne dhaloonni nu duubaan dhufe immoo nu jaalaa qarmaadha. Nu jaalaa qarmaa nu caalaa bilchaataadha. Wanni nama jechaa jiru maali? Kuni waamicha mootummaadhaaf. Karaan amma deemaa jiran kun Itoophiyaas kasaarsa isaanis kasaarsa salphinaaf qaanii Oromoo immoo salphinatti fidaa jiran. Oromootti diina baay'isaa jiran. Saamichi tuffiin diigumsi isaan biyya irratti geessaa jiran kun Oromoo bitaa mirgaan diinatti baay'isaa jira. Oromoon diina baay'ifachuudhaaf hin qabsoofne. Oromoon sirna gita bittoota kaleessaa kan irratti qabsaa'eef Amaara keessaa waan bayaniif Tigree keessaa waan bayaniif son ta'in miidhaan narra gahuu narraa dhaabate saba hundaa wajjin walqixa ta'ee qabsaa'uu jiraachuun barbaada. Sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa kan hanqee kiyyatti ittiin bulchu, kakuunis qe'ee ofiitti ittiin bulchu, sadarkaa federaalatti immoo wal kabanyee wal jaalannee waliin bullu jaarrachuun barbaada. Arra maqaa Oromoo dahataniit keessattuu deenjariin amma deemaa jiru. Oromootti fayyadamti. Kan irraa kan si gaafachuu barbaade mootummaan kun kan jedhamu mootummaa Oromoo jedhan. Namni hedduun akkasiin jedhee yaama warri biyya keessaa fi warri biyyoolaaleen mootummaan Itoophiyaan bulchuu jiru mootummaa Oromoo jedhan. Mootummaa Oromoo jechuun kun uummata Oromoof bu'aa yookiin miidhaa qaba. Wanni haalamne jarri aangoorra jiru Abiy irraa kaasee Oromoodha. San qofa osoo hin ta'in qabsoo Oromootiin aangoorra bayan. Kanaaf Ormi alagaan ka biyya keessaas ka fagoos hoolaalu warra Oromoon aangoorra baase jarri kun Oromoodha. Jee mootummaa Oromoo jee ilaaluunsaa waan nu ajaa'ibu qabu miti. Garuu sirni tokko mootummaa Oromoo yookiin immoo mootummaa saba kanaa kan jedhamuu danda'u yoo uummanni sun naata jedhee filatee aangoorra baasee jechuudha. Kanaafuu mootummaa murna Oromootiin jedhanan. Mootummaa Abiy, mootummaa murna Oromootiin mootummaa Abiy jettee yoo keesseen alatti mootummaa Oromoo jettu. Garuu hubannaan sabni biraa godhu kun humna lama jira mootummaa Oromoo kana ka'uuf. Tokko warra Oromoo amalee cabsuu barbaadan, Oromoo qaanyessuu barbaadan, warra Oromoo mataa qabsiisuu barbaadan ture, warra taranyaa hidhee deemuu barbaadu. Kun warra murnaati. Hojii hojjetan kana yoo ilaalte amma haasaa Oromoo waggaa walitti qaban haasayan. Akka waan Oromoo fayyadanitti, akka waan Oromoon faayidaa addaa qabutti dhiyeessu Oromummaa mootummaa kun. Kuni Oromoodhaaf rakkoo guddaa uumuu danda'a. Maaliif xuriin sirnichaa
sabarratti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya of eeggannoo guddaadhaan itti deemuu danda'uu qaba. Uummanni keenya dirqama guddaa qaba jechuudha. Laal kaleessa gateettii Oromootiin aangootti bayan. Egaa aangootti bayatan booda humnoota Amaaraa maqaa Itoophiyaatiin faarsaa sobaa uf jala diriirsanitti humnoota siyaasaa Oromootii fi humnoota siyaasaa Tigraay rukutan. Amma immoo hoggaa humnoota Tigraay wajjin nagaa buusanii humnoota Amaaraatiin wal lolan Oromoo jalatti dahatanitti maqaa Oromootiin of dhoksaa of haguuganii Amaaraa cabsuu barbaadan. Humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin garaagarummaa yeroo dheeraa qabna. Mootonni isaan keessaa bahan miidhaa guddaa saba keenya irraan gahan.